Ergaa Phaawulos gara warra Galaatiyaatti erge. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa tokko. Ani Phaawulos namoota biraa yookiis karaa nama tokkoo utuu hin ta'in Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaa isa Kiristoosiin du'aa kaaseen ergame. Nagaa koo, nagaa obboloota anaa wajjin jiran hundumaas waldoota kiristaanaa kutaa biyya Galaatiyaatiif nan dhi'eessa. Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Kiristoos akka fedha Waaqayyo Abbaa keenyaatti bara hamaa isa si'anaa kana keessaa nu baasuudhaaf jedhee sababii cubbuu keenyaaf dabarsee of kenne. Bara hamma bara baraatti Waaqayyoof hooqubaan haa ta'u. Ameen. Isa karaa ayyaana Kiristoos isin waamerraa garagaltanii akkas ariifattanii gara wangeela kan biraatti goruu keessaniif nan dinqifadha. Wangeelli biraallee hin jiru. Garuu namoonni isin waldhaalchisanii wangeela Kiristoos garagalchuudhaaf barbaadan tokko jiru. Haa ta'u iyyuu malee ani yookiis ergamaan Waaqarraa tokko wangeela isa nuyi kanaan dura isinitti himnetti kan gargar ba'e yoo isinitti hime abaaramaa haa ta'u. Akkumaan kanaan dura dubbadhe ammas immoo keessa deebi'ee nan dubbadha. Eenyullee wangeela isa isin fudhattanitti kan gargar ba'e yoo isinitti hime abaaramaa haa ta'u. Ani amma namoota moo yookiis Waaqayyoon tole jechisiisuudhaafan dubbadha ree? Yookiis namoota gammachiisuu nan barbaadaa ree? Amma iyyuu utuun namoota gammachiisee hojjetaa Kiristoos hin ta'un ture. Ammas yaa obboloota ko, wangeelli inni ani lallabe waan namni of keessaa fuudhee dubbate akka hin ta'in isinittan hima. Yesuus Kiristoos anatti mul'achuu isaatiin wangeelicha nan argadhe malee ani namatti isan fudhanne, namnis anan barsiifne. Amantii warra Yihuudootaatti qabamee yommuun jiraachaa ture, gar malee waldaa Waaqayyoo ari'achaa balleessuudhaafis dhama'aa akkan ture dhageessaniittu. Yihuudoota akka kootii warra akka amantii warra Yihuudootaatti jiraatan keessaa hiriyoota koo nan caalan ture. Seera muka abbaa keenyaatiifis caalchisee nan hinaafan ture. Waaqayyo garaa haadha kootii jalqabee na fo'achuutti ayyaana isaatiinis na waamuutti gammade. Yeroo ofii jaallatettis warra saba isaa hin ta'in gidduutti isuma wangeela godhee akka lallabuuf ilma isaa kana yommuu anatti mul'ise ani duraan dursee mareedhaaf gara nama foon uffatee hin naqne. Gara warra na dura ergamoota ta'anittis Yerusaalemitti ol hin baane, garuu biyya Arabaa dhaqee Damaasqootti nan deebi'e. Ergasii waggaa 3 turee Phexrosii wajjin wal baruudhaaf Yerusaalemitti ol ba'een guyyaa 15 isa bira ture. Yaaqoobiin obboleessa Gooftaarraa kan hafe ergamoota warra kaan keessaa tokko iyyuu hin argine. Kunoo waan ani isiniif caafu keessatti hin sobu, dhugaa Waaqayyooti. Ergasiin gara kutaa biyya Sooriyaa fi Qiliiqiyaa dhaqe. Waldoonni kiristaanaa biyya Yihuudaa fuula koo hin beekan turani. Garuu isa warri kaan namichi inni takka nu ari'achaa ture amantiidhuma isa dur balleessuudhaaf dhama'aa ture sana lallabaa jira jedhan duwwaa dhaga'ani. Isaanis sababii kootiif Waaqayyoof hooqubaa dhi'eessaniiru. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 2. Ergasii waggaa 14 booddee Barnaabaasii wajjin Tiitoosiin of duukaa fudhadheen deebi'ee Yerusaalemitti ol ba'e. Akkan achitti ol ba'uuf Waaqayyo mul'ata waan anatti argisiiseef nan dhaqe. Warra achi jiranitti waa'ee wangeela isa ani warra saba Waaqayyoo hin ta'iniitti lallabuu ibseen itti hime. Dadhabbiin koo inni darbe, inni ammaas kan waa'ee hin baafne akka hin taanetti warra geggeessituuttis qoofni itti himeera. Miiltoon koo Tiitos iyyuu utuma nama Giriikii ta'ee jiruu akka dhagna qabatuuf hin giddisiifamne. Obboloonni sobduuwwan warri karaa malee dhufan illee kana barbaadanii turani. Isaan kun birmadummaa nuyi karaa Kiristoos Yesuus qabnu gaadanii gara garbummaatti nu deebisuudhaaf dhoksaatti nu gidduu lixani. Garuu dhugaa wangeelaa akka hin tuqamnetti isiniif eeguudhaaf nuyi battala tokko illee isaan kanaaf abboomamuudhaaf of hin laanne. Warri geggeessituun kun waan fedhan yoo ta'an iyyuu Waaqayyo waan hin loogneef anaaf garagarummaa hin godhanne. Warri geggeessituun kun isa kan kootiitti homaan daballe. Qooda kanaa akkuma wangeela warra seera dhagna qabaa eegan biraan ga'uun Phexrositti adaraa kenname, wangeela warra seera dhagna qabaa hin eegne biraan ga'uun anatti adaraa akka kenname argan. Isuma ergaa warra seera dhagna qabaa eegan biraan ga'uudhaaf Phexros keessaan hojjetetu
warra saba Waaqayyoo hin ta'in biraan ga'uudhaaf immoo ana keessaan hojjete. Akkasumas Yaaqoob, Phexrosiif Yohannis warri geggeessituu ta'anii akka utubootaatti ilaalaman ayyaana anaaf kenname hubatanii hidhata ta'uu keenya argisiisuudhaaf harka wal qabanneerra. Barnaabaasii fi ani gara warra saba Waaqayyoo hin ta'inii akka dhaqnu, isaanis gara warra seera dhagna qabaa eeganii akka dhaqan waliif galleerra. Isaan waa'ee hiyyeessota gargaaruu duwwaa akka yaadannu nutti dubbatani. Anis immoo wanti ani gochuuf dhimmu isuma kana. Yeroo Phexros gara Anxookiyaa dhufe garuu hojiinsaa kan itti farachiisu waan ta'eef ijatti ittiin nan morme. Jarri tokko Yaaqoob biraa utuu hin dhufin dura inni saba Yihuudoota hin ta'in keessaa warra amananii wajjin nyaachaa ture. Erga jarri kun dhufanii garuu warra seera dhagna qabaa eegan waan sodaateef deebi'ee warra wajjin nyaachaa ture sanatti gargar ba'e. Yihuudoonni warri kaanis Yihuudoota warra hin ta'inii wajjin nyaachuun balleessaa akka ta'e fakkeessanii isaa wajjin ka'an. Barnaabaas iyyuu fakkeessaa isaanii kanaan harkifamee ture. Garuu dhugaa wangeelaa duukaa daandii qajeelaa irra akka isaan hin adeemne yommuun arge hunduma isaanii duratti Phexrosiin, ati Yihuudii taatee akka Yihuudiitti utuu hin ta'in akka nama Yihuudii hin ta'iniitti erga jiraattee attamitti warra Yihuudota hin ta'in akka Yihuudotaatti jiraachuudhaaf giddisiiftaree nan jedhe. Nuyi dhalootaan Yihuudota malee warra Yihuudota hin ta'in warra cubbamoota miti. Utuma ta'u iyyuu namni tokko illee Yesuus Kiristoositti amanuudhaan malee wanta seerri isarraa barbaadu gochuudhaan Waaqayyo duratti qajeelaa ta'ee akka hin lakkaa'amne hin beekna. Nuyis wanta seerri namarraa barbaadu hojjechuudhaan utuu hin ta'in Kiristoositti amanuudhaan qajeelota taanee akka lakkaa'amnuuf Kiristoos Yesuusitti amanneerra. Wanta seerri namarraa barbaadu gochuudhaan namni tokko illee qajeelaa ta'ee hin lakkaa'amu. Egaa nuyi karaa Kiristoos qajeelota taanee lakkaa'amuudhaaf yaalaa utuu jirru ofii keenyaayyuu cubbamoota taanee yoo argamne Kiristoos hojjetaa cubbuuti jechuudhaare? Raawwatee akkas hin ta'u. Garuu waanan diige deebisee yoon dhaabe ani ofii kootii seera irra daddarbaa ta'uu koo argisiisuu kooti. Ani Waaqayyoof jiraachuudhaafan karaa seera jalaa du'e. Ani Kiristoosii wajjin fannifameera. Egaa si'achi Kiristoos isa ana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti. Jireenya ani amma fooniin jiraadhu immoo Ilma Waaqayyoo isa na jaallate ofii isaas dabarsee isa anaaf kennetti amanuudhaan nan jiraadha. Ani ayyaana Waaqayyoo gatiin dhabsiisu. Namni qajeelaa ta'ee lakkaa'amuun seeraan utuu ta'ee yoos Kiristoos akkasumaan du'e ka. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 3. Isin yaa warra wallaalota Galaatiyaa, fannifamuun Yesuus Kiristoos akka waan caafamee rarraafameetti ija keessan dura ture. Kana deebitanii akka wallaaltaniif eenyutu qoricha isinitti godhe? Waan seerri isinirraa barbaadu gochuudhaan imoo yookiis wangeela dhageessanii itti amanuudhaan hafuura qulqulluu fudhattan? Kana duwwaa isinirraa baruu nan barbaada. Attam akkas wallaalota taatu? Hafuura qulqulluudhaan jalqabdanii amma immoo yaada fooniitiin raawwachuu barbaaddure? Waan baay'ee akkasii mi'eeffachuun keessan wanta waa'ee hin baafneef tureere? Waa'ee baasuu dhiisuu duwwaa yoo ta'eefoo isa seerri isinirraa barbaadu waan hojjettaniif imoo yookiis wangeela dhageessanii waan itti amantaniif Waaqayyo hafuura isaa isiniif kennee hojii aangoos isin keessatti hojjetaa? Abrahaamiin yoo ilaalle, inni Waaqayyoon amanate, kunis qajeelummaatti lakkaa'ameef kan jedhu caafameera. Egaa warri amanan Abrahaamiif ilmaan akka ta'an hubadhaa. Waaqayyo warra saba isaa hin ta'in amantiidhaan qajeelota gochuuf akka jiru duraan dursee caaffata qulqullaa'aa keessatti dubbachiiseera. Inni Abrahaamiin, sabni hundinuu siin in eebbifamu jedhee duraan dursee misraachoo itti himeera. Egaa warri amanan Abrahaam isa amane wajjin in eebbifamu. Warri waan seerri isaan irraa barbaadu hojjechuu isaanii abdatan abaarsa jala jiru. Caaffanni qulqullaa'aan, namni wanta macaafa seerichaa keessatti caafame hundumaa gochuutti qabamee hin jiraanne abaaramaadha in jedha. Namni tokko illee hojii seera raawwachuudhaan Waaqayyo biratti qajeelaa ta'ee akka hin lakkaa'amne mul'ataadha. Namni
amantiidhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'e jireenya dhugaan argata. In jedha. Seerri garuu amantiirra hin dhaabatu. Haa ta'u iyyuu malee namni wanta seerichi barbaadu hojjetu ittiin hin jiraatu kan jedhu caafameera. Kiristoos immoo nuuf jedhee abaaramaa ta'uudhaan abaarsa isa seerichi nutti fidu jalaa nu fureera. Akkuma caafame, namni mukatti rarraafame abaaramaadha hin jedha. Eebbi Abrahaam argate karaa Kiristoos Yesuus saba Waaqayyoo warra hin ta'in hundumaaf akka kennamuuf, hafuura isa Waaqayyoo abdachiises amantiidhaan akka fudhannuuf Kiristoos nu fureera. Obboloota ko, waan naannaa keenyatti hojjetamu yoo ilaalle, dhaamsa namni du'uuf jedhu kennu erga seeraan fudhatamee booddee eenyullee gatiin dhabsiisu yookiis waa ittiin dabalu. Egaa Waaqayyo Abrahaamii fi hidda isaatiif abdii kenneera. Caaffanni qulqullaa'aan akka nama baay'eedhaaf dubbatamuutti hiddoota hin jedhu, akka nama tokkoof dubbatamuutti hidda jedha, innis Kiristoosi. Kana jechuun koos seerri inni waggaa 430 booddee kenname sun abdii sana balleessuudhaaf kakuu Waaqayyo duraan dursee galee ture diiguu hin danda'u jechuu kooti. Fayyina argachuun seeratti hidhameera yoo ta'e immoo si'achi abdii Waaqayyootti hidhamuu hin danda'u. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo kennaa ayyaana isaa Abrahaamiif karaa abdii sanaa kenneef. Egaa seerri maaliif dhimma baasa ree? Hamma hiddi inni abdichi gara isaa ilaalu dhufutti seerri irra daddarbuun maal akka ta'e mul'isuudhaaf dabala ta'ee kenname. Seerri ergamoota Waaqayyootiin karaa namicha isa isaaniif namoota gidduu dhaabatee kenname. Inni gidduu dhaabatu illee tokkoof hin dhaabatu, Waaqayyo garuu tokko. Egaa seerri abdii Waaqayyo abdachiiseen hin mormaare? Kun matumaa hin ta'u. Seerri nama jiraachisuu danda'u utuu kennameera ta'ee seera eeguudhaan qajeelummaan hin argama ture. Abdiin Yesuus Kiristoositti amanuudhaan akka argamuuf kenname. Warra isatti amananiif akka raawwatamuuf caaffanni qulqullaa'aan waan hundumaa cubbuu jalatti boojisiise. Utuu amantiin hin dhufin dura hamma gaafa inni mul'ifameetti booji'amnee harka seeraa jalatti hidhamnee turre. Nuyi amantiidhaan qajeelota taanee akka lakkaa'amnuuf seerri adabduu keenya isa gara Kiristoositti nu geessu ture. Amantiin erga dhufee garuu nu si'achi harka adabduu jala hin jiraannu. Amantiidhaan isin hundumti keessan karaa Kiristoos Yesuus ilmaan Waaqayyooti. Warri Kiristoositti dabalamuudhaaf cuuphamtan Kiristoosiin akka uffataatti uffattaniittu. Karaa Kiristoos Yesuus isin hundumti keessan tokko, Yihuudii yookiis Giriikii, garba yookiis birmaduu, dhiira yookiis dubartii gidduu garagarummaan hin jiru. Erga kan Kiristoos taatanii yoos isin sanyii Abrahaam waan Waaqayyo abdachiise isin argattu. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 4. Karaa tokko immoo namni qabeenya abbaa isaatti darbee argachuuf jiru qabeenya sana hundumaa irratti gooftaa yoo ta'e iyyuu hamma ijoollummaa isaatti jirutti hojjetaa irra hin caalu. Hamma barri abbaan isaa mureef ga'utti harka warra isa guddisanii fi warra isa bulchuuf adaraa itti kennamee jalan tura. Nuyis akkasuma hafuuraan ijoollee yeroo turretti gurguddoota hafuurota biyya lafaa kanaatiif hojjetoota turre. Barri murameef sun yeroo guutetti garuu Waaqayyo ilma isaa erge. Innis yeroo ergame dubartii irraa dhalatee seera jala galfame. Inni warra seera jala jiran furuudhaaf nuyis ilmaan Waaqayyoo taanee akka guddifamnuuf kana godhe. Isin ilmaan isaa ta'uu keessan argisiisuudhaaf Waaqayyo hafuura ilma isaa isa abbaa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti erge. Egaa ati si'achi karaa Waaqayyoo garbicha miti, ilma malee. Erga ilma taatees qabeenya abbaa keetti darbitee argachuuf jirta. Isin dur utuu Waaqayyoon hin beekin warra uumama isaaniitti waaqayyolii dhugaa hin ta'iniif akka garbaatti hojjechaa turtani. Amma garuu Waaqayyoon beekuu bira erga geessanii caalaattiyyuu Waaqayyo biratti erga beekamtanii attamitti immoo deebitanii hafuurota dadhaboodhaa fi of hin dandeenye kanatti garagaltanii akka garbaatti hojjechuufii barbaaddure. Guyyaa baatii buusaa baraa keessaa yeroo waggaa tokko addaan baaftanii sodaattaniin eeggattu. Ani akkasumaanan isinitti dadhabe jedhee waa'ee keessaniif nan sodaadha.
Obboloota nana, ani dur akka keessaniin ture, isinis immoo akka koo ammaa akka taataniif isin nan kadhadha. Isin homaa anatti hin balleessine. Ani si'a jalqabaa wangeela yeroon isinitti lallabe dhukkubsataa fi dadhabaa akkan ture isin iyyuu beektu. Egaa akki ani itti ture yoo isin qoreyyuu, isin akka ergamaa Waaqayyootti akka Kiristoos Yesuusitti na simtan malee ana hin salphifne yookiis ana hin tuffanne. Dhageettiin yeroo sana isin gammachiise sun eessa dhaqe? Utuu danda'amee ija keessan of keessaa baaftanii anaaf kennuuyyuu hin jaallattu akka turtan ani isiniif dhugaa nan ba'a. Ergasii immoo dhugaa isinitti dubbachuu kootiin ani diina keessan ta'eere? Jarri tokko yaada isaanii baay'isanii isinirra kaa'ataniiru, garuu waan gaariidhaaf miti. Isinis yaada keessan isaanirra akka kaa'attaniif addaan isin baasuu barbaadu. Waan gaariidhaaf yaada namarra kaa'achuun garuu yeroo ani isin bira jiru duwwaadhaaf utuu hin ta'in yeroo hundumaaf isiniif gaariidha. Yaa ijoollee ko, hamma Kiristoos isin keessatti mul'atutti, hamma isin deebitanii ijoollee koo taatanitti ani akka dubartii deessuutti nan ciniinsifadha. Amma waa'ee keessaniif waanan godhu waanan wal'aaleef, utuun isin biratti argamee afaanuma kootiin isinitti dubbadhee isin buufadhe nan hawwan ture. Isin warri seera jala jiraachuu barbaaddan wanta seerri jedhu immoo hin dhageessanii? Anatti himaa. Abrahaam ilmaan lama qaba ture. Tokko dubartii garbummaa jala jirturraa, tokko immoo dubartii birmaduurraa akka godhate caafameera. Inni tokko akkuma fedha foonii duwwaatti ishee garbittiirraa dhalate, inni kaan garuu abdachiifamee ishee birmaduurraa dhalate. Ammas kun fakkeenya. Dubartoonni sun fakkeenya kakuu lamaaniiti. Isheen duraa, isheen ijoolleen ishee garbummaa keessatti dhalatan Aggaari. Isheen fakkeenya kakuu isa tulluu Siinaa irratti dhaabbateeti. Aggaar isheen tulluu Siinaa isa biyya Arabaa keessa jirutti fakkeeffamte sun fakkeenya mandara Yerusaalem ishee amma namoota ishee wajjin garbummaatti jirtuuti. Yerusaalem isheen Waaqa keessaa garuu birmaduudha. Isheen haadha keenya. Caaffata qulqullaa'aa keessatti, dubartii ishee abbaan manaa duukaa jiru caalaa isheen abbaan manaa hin dhabde jedhee dhiise. Ijoollee baay'ee waan qabaattuuf ati yaa ishee dhabdee dhala hin godhatin haftee gammadi. Ati yaa ishee takkaa hin ciniinsifatinii guddisii gammaduu kee dhageessisi kan jedhu caafameera. Ammas yaa obboloota ko, akkuma Yisihaaq isinis ijoollee abdii Waaqayyooti. Haa ta'u iyyuu malee yeroo sana inni akka fedha foonii duwwaatti dhalate, isa akka fedha hafuura Waaqayyootti dhalate akkuma ari'ate, har'as immoo akkasuman ta'a. Garuu caaffanni qulqullaa'aan maal jedhaa? Ilmi garbittittii ilma ishee birmaduu wajjin dhaala hin hirmaatu waan ta'eef garbittittii fi ilma ishee baasi hin jedha. Egaa yaa obboloota ko, nu ijoollee ishee birmaduuti malee kan ishee garbittii miti. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 5. Birmadummaatti akka nuyi jiraannuuf Kiristoos birmaduu nu baase. Kanaaf itti jabaadhaa dhaabadhaa. Deebitaniis waanjoo garbummaa jalatti hin qabaminaa. Ani Phaawulos isin dhagna yoo of qabsiiftan Kiristoos homaa waa'ee akka isiniif hin baafne isinitti nan hima. Namni dhagna of qabsiisu seera guutummaatti eeguun akka isa irra jiru keessa deebi'ee dhugaa nan ba'aaf. Isin warri seera eeguudhaan qajeelota taatanii lakkaa'amuu barbaaddan Kiristoosiin ofirraa kuttaniittu. Ayyaana Waaqayyoorraas kuftaniittu. Nuyi karaa hafuura qulqulluu abdii qajeelotatti lakkaa'amuu amantii keessaa eeggachaa jirra. Kiristoos Yesuusiif amantii jaalalaan hojjetutu gatii qaba malee dhagna qabachuu yookiis dhagna qabachuu dhiisuu miti. Isin gaarii gootanii dubbii dhugaa duukaa bu'aa turtanii. Amma garuu dhugaadhaaf akka hin abboomamneef eenyutu isin dhowwere? Dhugaadhaaf akka hin abboomamneef sababii kan isinitti ta'e Waaqayyo isa isin waame miti. Raacitiin xinnoon ishee guutummaa bukichaa in bokoksa. Ani immoo karaa Gooftaa isin waan tokkoon anatti yaadaan gargar akka hin baane nan amanadha. Eenyuyyuu yoo isin raase adaba isaaf ta'uun argata. Garuu obboloota ko, amma iyyuu seerri dhagna qabaa akka eegamu utuun nan lallaba ta'ee hamma ammaattiyyuu maalifan ari'atama ree? Yoos fannoon Kiristoos namootatti gufuu ta'uunsaa hin hafa ture. Namoonni warri isin raasan kunis utuu xu'aashii of godhanii in wayya ture.
Obboloota ko, isin birmadummaadhaaf waamamtanoo jaalalaan waliif ergamaa malee birmadummaan keessan yaada fooniitiif karaa hin kennin. Guutummaan seeraa dubbii tokkicha isa nama akka ofii keetiitti jaalladhu jedhuun hin xumurama. Isin garuu yoo wal ciniintan yoo wal nyaattanis akka wal hin fixnetti eeggadhaa. Ani garuu hafuuraan geggeeffamaa jiraadhaa malee fedha foonii hin raawwatinaa nan jedha. Fedhi foonii hafuuraan hin mormaa, hafuurris fooniin hin mormaa. Isin waanuma jaallattan akka hin gooneef isaan kun lamaan waliin hin mormu. Hafuurichaan yoo geggeeffamtan garuu isin seericha jala hin jirtani. Hojiin foonii mul'ataadha. Isaanis halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadhiisii, waaqayyolii tolfaman waaqessuu, qoricha namatti gochuu, diinummaa, qoccolloo, hinaaffaa, dheekkamsa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'uu, barsiisaan gargar cabuu, weennoo, machii, albaadhummaa, wanta kana fakkaatus akkuman an kanaan dura isinitti himee ture. Warri wanta akkasii hojjetan mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye ammas isinitti nan hima. Iji hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhowwuudhas. Egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii, hawwasaa, fedhasaas fannisaniiru. Nuyi jireenya hafuuraatti yoo jiraanne hafuura kana duukaa bu'uu keenya. Egaa kottaa of dhiibduu, walitti naqxuu, walitti naaftuu ta'uu hin dhiifna. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 6. Yaa obboloota ko, namni tokko utuu itti yaadin cubbuu kamitti illee yoo kufe, isin warri hafuuraan geggeeffamtanii jiraattan hafuura garraamummaatiin akka isaa duriitti isa deebisaa. Garuu isinumtiyyuu akka hin qoramnetti of eeggadhaa. Ba'aa walii baadhaa. Akkasittis seera Kiristoos hin raawwattu. Namni waanuma tokkoof dhimma kan hin baafne ta'ee utuu jiruu nama dhimma baasu yoo ofsee inni of hin gowwoomsa. Namni addumaddaan hojii ofii isaa qoree haa ilaalu. Yoos yaaduma ofii isaatii duwwaadhaan of jajuu isaa malee namni biraa akka isa hin jajne arguuf jira. Namni addumaddaan waan ofii isaatii baatu qaba. Namni dubbii wangeelaa baruutti jiru wanta gaarii ofii isaatii qabu hundumaa barsiisaa isaa wajjin haa hirmaatu. Waaqayyo kan itti ga'isan miti yoo hin gowwoominaa. Namni immoo waanuma facaase hin galfata. Namni akka yaada foon isaatiitti facaasu yaada foon isaatii sanarraa badiisa galfata. Akka yaada hafuuraatti kan facaasu immoo yaada hafuuraarraa jireenya bara baraan galfata. Yeroo isaatti humna utuun dhabin galfachuuf waan jirruuf ammas kottaa wanta gaarii ta'e gochuutti hin laafnu. Egaa akkuma fucha argannetti kottaa nama hundumaaf addumaan immoo warra amantii keessa jiraniif gaarii hin hojjenna. Kunoo amma fidala gurguddaadhaan harka kootiin isiniif caafuu kootii ilaalaa. Wanta namummaa namaa irratti alaan mul'atu argisiisuu warri barbaadan akka isin dhagna qabattaniif isin hin giddisiisu. Isaan fannoo Kiristoosiif akka hin ari'atamne duwwaadhaaf kana godhu. Warri seera dhagna qabaa duukaa bu'an iyyuu seera hin eegani. Haa ta'u iyyuu malee isaan waan namummaa keessan irratti mul'atu kanaan of jajuu duwwaadhaaf dhagna qabachuu keessan barbaadu. Ani garuu fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa ittiin biyyi lafaa anarraa fannifame, anis biyya lafaa jalaa fannifame sanaan malee waan biraatiin of jajuun matumaa anaaf hin ta'u. Uumama haaraa ta'uutu lakkaa'ama malee dhagna qabachuun yookiis dhagna utuu hin qabatin hafuun waan tokkotti hin lakkaa'amu. Nagaaniif araarri warra akka karaa haaraa kanatti deddeebi'an irra Israa'el Waaqayyoorras haa jiraatu. Egaa ani godaannisa madaa isa Yesuus qaba ture namummaa koorraa waanan qabuuf si'achi namni tokko iyyuu ana hin rakkisin. Ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hafuura keessanii wajjin haa ta'u yaa obboloota ko. Ameen.